Bikaka jamaata jaanii namni keenya kun gaayiduu direedwaanee walii dhufa. Wanni kun eega dhufe qorichi isaa maali? Haa jennu sababa malee warri adiisanuu qorichoo erke. Sibiila irra ni turaa jan. Sibiila yeroo jennu immoo fakkeenyaaf qarshiin Itoophiyaa yoo as garagalle sibiila. Ashama harka fuunee hordoftoota Rooraastuu bakka nagaya fayyaa qabdan yaada keessan malee nagaya. Eegaan guyyaa har'aan tanaa sagantaan ani isiniif hojjechuu barbaadu sagantaa waa'ee waan dhukkuba ammaan tanaa addunyaa tana guutuu khilaafu jiru jechuudha. Dhukkuba addunyaa tana guutuu yaada keessa nagee xiqqaa guddaa osoo hin jenne tujjaara miskiin osoo hin jenne jechuudha wareersu jirudha. Waa'ee dhukkuba kanarratti hawaasni keenya hangam tokko hubannoo qaba. Keessattuu hawaasa magaalaa Direedoo irratti Direedoon baay'inaan baajaajii fayyadamti. Baajaajii kana yeroo fayyadaman akkamitti uummanni wal keessa taqatamee deema. Haala kamiin hawaasni immoo dhukkuba kanaaf ofirraa eeguudhaaf tattaaffii taasisaa jira waan jedhu irratti jechuudha. Isiniif qopheesseetiin jira. Mee dura hawaasa keenya wanni inni dura gaafadhu. Mee wannummaan addunyaa tana gartee shoorarkeessu jiru maali jeetiin dura gaafadha gaaffii duraa tana. Amma mee wanni addunyaa wareersaa jiru maali mee? Wanni wareersaa jiru dallansuu rabbiiti. Takka dallansuu rabbii yeroo jennu ilmi namaa karaarraa makoo akka rabbiin uumeef san dhiiseeti dhiiraa fi dhiira wal fuusisuu takka dhalaa fi dhalaa wal fuudhuu lama deebi'ee namni wal kaayinuu kanarraa dhufaa jechuudha dallansuu yeroo jennu dhiiga nama ammaas akka malee facaasu kanarraa dallansuu rabbiin nama buusaa jechuudha. Ayaan ibsa Abdurrahman Najar. Ayee ibsa Abdurrahman. Mee wanti ammaan tana addunyaa shoorarkeessaa deemu jiru maali? Corona virus ajaa'ibu san. Mee waa'ee corona virus hangam takka hubannoo qabda? Ani akkaan dhageetti waan hedduu takkaan hubannoo qaba. Garuu wanti kun dallansuu rabbiiti. Dallansuu rabbii waan ta'eef du'aama goona malee waan biroo waan hin jiru. Dallansuu rabbii mee hoggaa haala kamirra jiran Rabbi gisee irraanfatan. Ammas gisee rabbi cinaa waa qaban. Sani dalansuun rabbiinis na yaadadhaa jee dhukkuba kana. Amma fakkeenyaaf eegaa dhukkubni kun rabbi yaadattee. An sanduraa sun waan beeka rabbi irraanfadhee. Salaatu jirta. Ilmaa salaata. Haa rabbi irra siyaa jajjabeessis hin jaa wantoota irra tuqaanis walumaan guuttanne inshaAllah. Rabbi nu haqa jechuudha. Rabbi nu haqa jechuudha. Maqaa keenyis hin jaan? Liina Abdurrazak Fazal. Liina Abdurrazak mee wanni ammaan tana biyya addunyaa tana guutuu gara gaggalchaa jiru maali? Corona virus. Corona virus kana hangam takka hubannoo qabdi? Hubannoo inni itti qaban HIV barsiisuudha inni barsiisaa. Ifeeyda ilmaan kaayida warra kaayida yoo qabaatte harka fantees mangistii bira dhaqu namatti tuquudhisee. An kanaan jaagaa. Nama keenya kanaatu dho'isaadhaaf dho'isaatiin sodaatanii ni dhokotan. Kanaaf jecha dabqaxitaa ifkanitee mangistii harka hannuu qabdi. Wanni dura dursoo mataa dhukkubbiidha qabana gabbana sijaa agaxaaxamii miilaa fi harkaa yoo si dhukkubee ifkanidha. Shakkitee isa waleedheetiin ammuun hin beekan hidhaqee ifkan harkaa. Ammaan HIV hojii namni hedduun haa gallaluu ture. Hedduun amata meeqaan jira makko sagalii jira. Ilmaan jahan qaba. Alhamdulillah takkaa dhukkubsadeen jira. Gin nama qiyyanii eega dardaranii eega ollaa akkasitti eega ilmaa qiyyaa fi eega. Kana mila alhamdulillah wanni kun rabbii fidee waan rabbii fidee taqabbaluma waan akimni sinjee fudhachuu maqaa. Mee wanni ammaan tana addunyaa wareersaa deemu jiru maali? Dhukkuba koronaa kanaan kana dhukkuba koronaa kana hedduu dallansuudha dallansuu kun maalirraa dhufa karaa rabbiirraa namni tokko maqurraa haatiin ilmoo haaduudhaan abbaan ilmoo haaduudhaan ilmoon abbaa haaduudhaan kanarraa kan dhufe innaa ammas alamniinis waan shoororkaa kana naqee nagarree waa'ee koronaa kana biyya kana shoororkeessu jiru dhukkuba koronaa kana haalaan karaa rabbii deebinee hubachuun karaa rabbii irratti haalaan cinnee waan godhuu qabna malee dhukkuba koronaa kana waan deebisan takka haaliqaa fi nagarree walta'iinsaa fi tokkummaa uumuun malee wanni goonu takka jiru natti fakkaatu. Addunyaa wanni shoorarkeessaa jiru gaabala ammaan tana dhufte kana dhukkuba koronaa jedhamu kana. Dhukkubni koronaa jedhamu kunis haala saffisaadhaan addunyaa sanarra babal'achaa jira. Kana gaa uummanni keenya hawaasni keenya namni biyya teenyaa turre hangam takka hubannoo irraa qabanii
waan kana irraa ifee gudaaf warri ikonomiidhaan guddatee fi warri addunyaa tana sadarkaa tokkoffaa gubbaa jiru biyyootan 8 addunyaan gurguddoon tun irraa booyu jirtu kana biyyi teenya gaa addunyaarraa beelaa fi rakkoodhaan tokkoffaa taate tun akkamitti ofirraa eeguu qabdi akkamitti ofirraa eeguu dandeessi wanni kun koronaa dhukkuba jankamaarree 19 kana kun addunyaa hunda waan hamtuu keessa galchee saniifuu wanni nuti jennu waan mootummaan jettu waa warri miidiyaa dabarsu waa warri waa beeku warri qaree dabarsu hunda waan qabu kan dhageetti sanuma jala deemu harka keessa dhiqaddaa jaan seentanii baatan namootarraa akkamitira lamaa fagaaddaa jaan waanuma televiziyoonaa fi TV mootummaan jettu gurra kannitanii fi kana qaceelloo gad gayu ta duraa tun takka aya talammadaa kaniin siin jiru kanaaf falasaa biyya kana qofaa miti biyyoota addunyaa warra maallaqaa fi waa hundaa beekumsaanuu guddatee ol kutee'uu fala dhaban furmaata dhaban biyyoonni laakiin waan kana keessa arkan magaalaa chaayinaa tan jaansan nageenyi bu'aa jira wanni hamtuu namoota biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa Xaaliyaan fa'aa fixaa jira biyya kanaa kana yoo seene yoo biyya keenya seene kacee nuun dhaqamu kacee laaltii argita nama akka beeyladaa yeroo harkaa afaanii nama mooyin nama malaaqan nyaatee boruu jiraata maaliin nyaadda jiru ol deebi'ee sa'a 10 takka sa'a 2 mana keessa taa'uu hin dandeenye wanni kana yoo dhuftee gola mootummaan manaan bayinaa jette hiiqaaboo duraati gurraacha gadhiisi karaa toofa si duuba muqeewwa falaadi dhagee yoo guyya lama mootummaan manaan bayinaa jette namni maal nyaata biyya boodatti haftu khusuusan keessaa'u sanaafuu rabbi nu asattaruu malee isin ammoo waan godhuu qabdan waan namni gurra isinii laatee waan mootummaan jettu waan miidiyaan jedhu dhagee namni ifeegu okee guyya 2 manaan bayinaa hojii namni kamta akkamaa otoo namni ni dhuma biyyoonni laakiin namni manaan bahinaa jaan gaabboo mana dhayti waa wanni barbaachisu mana dhaqa gabboowwee harkata amma biyya kana maal harkata saniifuu nuti waan takka ni qabna ammoo namni Itoophiyaa durattis rabbi qabaa rabbiin nu haa eegu jennaa sababallee haa ta'u kunis karaa amantiitti warri amantiitis amantii isaaniitiin jabaatee rabbi kadhachuu wannamma korona virus kan jedhamu isa jechuudha amma kan biyya shoorarkeessaa jiru. Yaati waa'ee korona virus hubannoo hangam ta'e qaba? Hubannoon hanga nuti qabnu harka dhiqannaadhaan kalammada waan akka alkool dibachuudhaan ofirraa eeguudhaaf jechuudha. Na meetira ilaa meetira takka ilaa meetira lama addaan fakkaatanii dhaabbachuudhaan wal sikkina baay'inaa kan godhuudhaan jechuudha. Adii Suurashaatiin jedhama. Konkolaachisaa magaalaa kanaati. Imaamata addunyaa keessa kana imaamata addunyaa lafa keessa kana hordoflee dhukkuba kana waliin taanee firraa ittisuu qabnaan jaa. Waa'ee dhukkuba kanaa waan addunyaa shoorarkeessaa jirtu. Ni beekta. Waliin taanee. Waan si hubachiisu hin jiru jechuudha. Dhugaa. Mee ati jechuudha dhukkuba kana dhukkuba amma addunyaa walirra jiru kana magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hubannoon ati dhukkuba kanarraa qabdu maali? Hubannoon kiyya bikka nama shanfuutu kana nama 4 goonee harka keenya dhiqannee harka ol fuudhuu dhabu. Kanaan furannaanis inni haasa'u. Harka ol fuudhuu dhabu social distancing waan jiru sun eeggachuu riqatii eeggannee dhaabbachuu qabnaan jira. Okay, mee ati akka konkolaachisaa tokkotti wanti ati godhaa jirtu maali? Mee fakkeenyaaf foorsiin tuni yeroo ta'an nama 4 irraa hanga nama 5 fe'atti yeroo ammaa kana nama meeqa foorsii kanatti fiitee deemu jirtu? Nama 4 jaanii muummichi ministeera keenyaa nama 4 jee akkasumatti nama 4 imaamata kana hordofnee nama 4 caanuu qabnaan jira. Hangam takka waa'ee koronaa vaayirasii kana yookaan immoo vaayirasii koronaa kana hubannoo qabdaa jeetiin gaafadhee jechuudha. Hangam takka akka hubannoo qaban isaanirraa hubadhaa. Inni fatinaan isinidha. Tartiibaanis yoo ta'e jechuudha. Mee ammaan tana dhukkuba waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kana hubannoo isaa maal qabdanii? Hubannoon isaa waan wanni dhageenyus wanni arkinus wal tuqanni dabra takka jee deebi'ee ammaasoo yeroo haxxifattu deebi'ee bishaan furrii namarraa yaasuudhaan kanaan dhufaa jechuun dhageenyaa qufaa wajjin. Dhukkubni uummatatti dabaru takka harka wal fuudhuu
لما تدمو عفوران صدفاس بكاي ميتاي أصلي جزء ديتيدس إنتي دبر نماني دبر على سنين نمد دبر كورونا كون على ونو نانكابو بكنمني ودماتو بكاكو والجي بكاكا كنا خيستي عفور ستي كاوم سبيلك أبى تشودان خنا را كورونا كون دبو إننا خنا تشودان إفراي جودان وانغورو كابنو أركه خينيا غوانو فتشودان ماكسو فتشودان خنا غودان نغري إفت إتسنا أمان تنا ونو خنا كدواهن كمني خيسافو أكيلا أما دواهن أركمين خنا ونو غار كديتين جرا مالي فيلم لما وني دمو جرو دوا دبي سر راخنكه ونو خن كتباتي ساتو يوخا أمو تلالي ساتو يوخا أمو كنينا ساتو وني دوا خنا وني أركمه فوان جرب جت فيلم لما أكنتي غيار نما دباتا من دو جرا جيتين ونو وان خنا أركدي جرا يشودا كان سودا غافين أني غافر بيوجرا أكنما متى في تيفسته أكنما لمي بيتي دنا يشودا لمي بيتي إثيوبيا دنا بياجتي أكا دونفا غيتي يشودا مال تقدمو كباجيتين سانون داو غافر دا يشودا أكا دونفا تدورا مال تو سنير رأيك ما خجو وني نقول جروان إنسان جانكان دياتشو ماذا فولا جاتشو تكا نما هركا فولو دبو سيفيلا هركان كبتشو دبو خنان نباسا جاتشو ديبي ماس نما هتفتر راي نما ولي كبامورا فقاتشو رسول الله عليه الصلاة والسلام يرو أماندورة دبرتي أكني دبرستي يرو لكمني تقويسني بوي ديبي تاني نما نقدافنا جاتشاجر نو دبرسي چقرانت ديبي ماس بيا جرتني رابيا إنن جرت تچم بينا جه موري جرا جچو دانگا نوخاي دانگا رسول نوخاي سمبره دبرتي دانگا برايو خسن نوتاته if galafan ne جچو akka ife dun namase ko qabda جچو naman galafachu difte deebi ma civil ranni turajan civil ero jannumma fakkenyaf arshin Ethiopia yo asgara galle civila santima Ethiopia la taxif kannina taxif kannina taxi rafuranna e wayin ittibitanna wal galafacha jiracho dur akka lubbu teenya baasudaf ummata gaddafu dhiisuudhaaf durri dura saantima dhiisuu qabnaa hunjaawan calluma saantima kunu dabarsaa jiraan jaan maaliif waan sibiila ta'eef ni dabra jechaa jira maaliif waan kanoo mootummaan wanni keessa galchee hin yaadiniin jaan akka mootummaatti ammas deebi akka shiibii ummata dirree dhawaatti yoo waan kana yaada keessa galchanii saantimni kun nuun galaafachaa waan jiruuf kanaas akka ifee ganiin dhaamsa dabarsaaf jechuudha wanni godhamu qabu xinqaaqee firaa godhu harka saamunaa dhiqachuu salaam namaan jechuus isaanis xiqqeessu moo qabachuu dhiisu moo salaam namaan jechuu dhiisudha qabachuus dhiisudha mee ati akka mataa keetitti wanni ati guyyaa guyyaan godhaa jirtu maali waan ani godhaa jiru guyyaa guyyaan du'aayuma rabbii godhudha waan biroo hin jiru du'aayuma rabbii malee wanni biroo hin jiru du'aas hin qabu du'aayuma godhudha bakka wanni naan godhu jiru mana keessatti ammaan tana gadiin bahaa yeroo irraa bista akka gadiin bahaa hoggaan gabbee guyyatti gu'a afur bishaan niin dhiqadha wanni niin dhiqadhu harka kiyya osoo fuulaan hin xuneetiin dhiqadhee fuula kiyyaas dhiqadhee akkasii qaama kiyyaas dhiqadha kana kanaan godhu jira maaksillee harkachuu baadhu gwanti harkachuu baadhu kana godhu ittiin jiran nama kiyya dheeyaan gandan deetii kiyya ati akka mataa keetitti akka nama lammii biyyattii tanaaf yaadu tokkotti gama keetti wanti ati godhu jirtu maali hanqa dandeenyetti waan hayyoota irra dhageenyee fi waan doktoroota keenya irra dhageenyeen namoota waan kan dhageenyee fi namoota dandeettii guddaas hin qabnen bira dhaabbanne akkana godhaa jechuutti hanga dandeenyutti gargaaru jechuudha. Namni biyya kana namni keenya hawaasni keenya mataa jabaata. Wanni musiibaan kun dhufeefuu maali dura? Waan kana takka dhageessee ati umrii deetitti anis waan dhageenye. Waan kun waan fideef dallansuu isaati.
واللقيو والجلد يمودا بودا والنقول يقدو فيه قريتش سامالي حاجة إنه سبب ملي والرياضي سنو قريتشو يركي harkini fida harka dikadda jani dikachuma firra fagachuma mitra sakala marra gargar fagadda jani mire yo dikannini fi nadafan fidde nadafan isin dura qulqulluma khayti unaga khayti namni feegun kama fi nadafa fi egachun durri fayya imanas sanni kaba namni gudan zamulni kaba ato wannu kun ega harka dikadda kana goda jan warri salatu shanan salata kai sanni dikata sanni su wajiba ajiratu amma warri mata jabatu kuma mutumman jokana sin dagenye akai sa daga ko godu kuma kana akai sa daga goda dirka mo sa ti daga uraf mala godu woni godu jira isani morif dante jiru sani har kafani moye boru iftani guyadi dam soddom bati me kamata me kan yana warri jaw ko busanu arrakunu bakkana bakkandabi nama ifjibbe ko fatu wan kan dagenye namni fjana turma daga tanan da ma fa يعني صدركات كفارتي دكتوروتا خنيا نما دغو خيسا نما تكو اكا إسان نجانتي أركا خنيا أما سامونا أركا خنيا ديكاتشو أركا خنيا يغدي كان نبوداس الكولين أركا خنيا مساچو ودو أركا خنيا سامونا ندي كان بنيان استي أفان استي إجا خنياس تتوكو دبو سندا خنكي أماس نمو ماو جينو ولتي دياچو دبو وتكاتي متر لما ولرا فغاچو أماس بكنامني تي والجه بكنامني تي هدوماته بكإلمي نما تي هدومات الرا هنكتشو هو دندهامي نمني عنقدن دوتكتي منا خيستي ولك منا خيستاو خرمنا قالون الروان خناب دوا فرمات استو دنداجيتي يادا. وانا تقولي جرتو خنا. عن خنا نقولي جري أمر بيجي. يو إفرد بيته موتو ما يبز. سندورتي واني ودا مو قبمان. إيجانو. harka salam jattu hojii wanta jattu 1 meter walirraa fagaata maasan meetira takka walirraa fagaata harka salaa wal fuudhuun gaariinti tunfaash namni attishoo joo akkana qabachuu qaba qofoos ifeeguu qaba jechuudha wanni ittisaa jiru yoona qulqullina kiyyaa eeguu takka ollaa kiyyaa eeguu kanaanin wanni godhaa jira jechuudha harka dhigachuudhaan ammas deebii qulqullina dhuunfaatiinis kanaannaatiinis kana manaatiinis akkasitti ittisuudhaaf niin tattaafadhiyeetiin abdii of qopheessee jira jechuun. Ammas deebii kanneen akka zanjamiil kanneen akka shunkurtaa adii kanneen akka qullubbii kanneen akka filfil kanaanis ofirraa waan diifafaa akka diifafaa waan ta'eef jecha ofirraa ittisuudhaaf qophiittiin jira jechuun qopheeffadhaan. إتيان سودان غافين غافر دكومني كون دكوبا تكا غودا بريزيدنتي كغندا خيسا تاو فدخرا تاو خبيرو تاو خلفا تاو خورزيرا تاو اوسون جن تكا غودا مندا سا قبي بيغودو غرغل تاجري دكومي خنا ربي ستين غوريني يوسي قبي مال غوتا وان جورت ربي نتين غوريني يونا قبي متر رافا ديتن تايتو بدر رفقا ديتن تا دفيتن ملتون تن يور سيرت أجره من حكمات ده مه نموني برا نمون نانغ غافة تكونه مال جا يوسك أبي مال غود ونين أن غرو كابو هو ربي نتين غودين هو فيل ليجا mana yala ada kudan o kabu de na jani le ga nagare bikanamin tai nagare angka ga formati rabi fidu ga samara bitene alhamdulillah jo male on guru Hawaasa rakuba base akasiti doan rufus akasiti takabalu damale waan biraa qabuun kan jiru jaa dirqama waan kun yoo targamne akka mata kanya duraan dursine kana mana yala deemne ibbeesifne qoricha isaa waan danda'ame kan namti nama namoota hafan di baraudhaaf fi nutis akka mata kanyaatti duraan durse kana mana yala deeme ibbeesuu qaba jechuudha mata rakuba waabta rakuba baasoo jechuudha في نموت برا لك وانا خنا نقدر أبني ماتي خنيا عليه خنيا في بيتين يوم درو خنا راينا برا نخون ربي اللي نتنقولني هو تسخنت الفتاة ودون ماتي خيا في جند خياس بيتي ياس ودون وان خنا الرأكم ببل لنا يقولوا ده حتى تمان منها كيما كيف بيسيسون كبا هونين علامات جاء مسند كوبي متاتي في ليدا في
hafuura kukutaan san kanarratti mul'atu taate anummaan osoo nama biraallee wanti hin jenne hatattamaa mana hakimaa dhaqee akkaaniif shakkee jiru waan kana akkaan laalamuu qabu waan inni ifamansiisee jiru hatattamaa mana hakimaa dhaquun barbaachisaadha jeetii yaada maaliif hoon an qabame usee mana hakimaa dhaquu baadhee ganda keessa kaniin taa'u taa'e mana keessa kaniin taa'u taa'e ta duraan duraa haadhaa fi abbaa kiyyaas haa ajjeesu anuma obboleeyyan kiyyaas haa ajjeesu anuma lammii kiyyaas haa ajjeesu anuma waan kana hundarraa if qusachuun ka dandahamu hoo rabbii waan kana kafidu taate hatattamaa mana hakimaa dhaqanii shakkii waan kanarraa qabaniin akka qorannoon gaggeeffamuu qabu godhuudha. Kunoo ta'uu baate garuu wal gaaga'uu tahaa waan onni kun eeggamuu qaba. Anillee noo ta'e kanumaan godhaa jechuu. Rabbii sittiin godhani dhukkubni kun xiqqaan jiru guddaan jiru hundatti dhufu jira. Yoo rabbiin gaa rabbii sitti godhani yoo sitti dhufe wanti ati dursitee godhuu qabdu maal? Rabbumaan qarata. Rabbuma qaratta? Rabbumaa qarata. Jechi nama keessa teessee rabbi qarattamoo namarraa fagaattee rabbi qarattamoo? Namarraa haala harkarra qufaan rabbi qarattamoo mee haala kamiin qaratta? harkarra qufaan qaradhu gaa. Jechuun harkarri osoo hin qufaane rabbumaan qaradha baqa yaa rabbi na fayyisi ati na fide. Maaliif sababa isaan badii dalaganitti nuti nu dhufe. Saniifuu rabbumaan qaradha malee harkarra qufaanis waan rabbiin qaradhu. Mee rabbi sittiin godhani yoo koronaa vaayirasii kanaan qabamte wanni ati dursitee godhuu qabdu maali? Dura dursee kan hin godhu warra eegeetiin gaa mootummaaf ifi yaama. Harkaan kana maal qaba? Ayyee amma hawaasa wanti ati dhaamtu maali? Antegenaa dammoo koronaa vaayirasii jechuun ni duutaa miti. Waa inni jira wanni kuni eedeetuma namarraa fagalaltee jiraachuma. Karaa mana yaalaa osoo namaan hin gaddaafanne osoo namatti hin dhiyaanne karaa mana yaalaa dhiyaachuun qabaa jechuun. Mee mallattoo akka moggaa birratti agartee mana yaalaa san deemtu? Mallattoo haxxifachuu qufaa ammas deebii furrii bishaan yaasuu kana faana jechuun dadhabinsa qaamaa kan ofirraa agarte caccabinsa qaamaatiif kan ofirraa agarte daftee mana yaalaa fi dhaqqabuu qabdaa jechuun osoo namaan hin gaddaafanne. Eegaan hordoftoota chaanala Rooraastuur gaaffii dhumaatanii ani gaafadhu gaaffii mootummaafis ta'e hawaasa kanaaf dhaamsi ati qabdu maalii jettu irratti jechuudha. Gaaffii tanaaniin goolaba na waliin turaa isinitti hin deebi'e ammas. Mootummaaf maal dhaama? Mootummaan akka laalee harkutti magaalaa Finfinnee qofa mootummaan hordofaa jirti. Ogguun akka miidiyaa harku. Killiloonnis ni jira. Diree Dawaa xiqqisoo rakkinniin ifoollee gahuu dhabaa fi mootummaan xiqqisoo laafina agarsiisaa jirti. Bakka kanarratti gaffagoo bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa hubannoodhaan namarra deemee waan kana gaffagoo eeguu qaba, laaluu qaba. Qabalee hundarra deemee haala jiru amma matalan ijoollee dardarootaa yoo ijaare naannoo Finfinnee malaaltee qabalee ijaaree dura magaaluma tana nazaafaasi asin gabaa laabee fashawaa kana namoota hunda waamicha godhanii yoo xareenee yoo ajaa kana hunda caataraa kanarraa gadhee galee achiin eegale durri kana kun dhiqamee yoo nadaafaan dhufe xiqqisoo gargaarsa ta'a dhukkuba kanaaf. Sagaraa yaa yoo laale oluma laaleeti olii kanarraa kun yoo nadaafaan tole xiqqisoo dhukkuba kanaaf gargaarsa godha. Mee namni waan kana haasa'u takkas kan biyya kana durri wanni kun godhamuu qaba. Mee jira bulchiinsi nama hundaafuu danta'a. Mootummaan barni labsitini jettiin hundarraa eegama. Dhaloota amma lafaa qabu mata gurree kana hunda gabbahanii dura nadaafaa kana tolchu ifirraa xaragu bakka cusanii ol qabee gubu kana hunda eega goote gargaarsa wayii ta'a. Sigala rabbiin nu sattaraa rabbiin nu gargaaraa nuti dura wal ta'uu wal dhagayu. Kagurra jawaatee kan dhagoon dhuguma santuu isa dhageessisaan jaa. Ta duraan dura hawaasa keenyaaf wanni niin dhaamsiniin an qabu balaan kun balaa guddaadha balaa akka addunyaatti dhufe islaamninis akka islaamatti kiristaaninis akka kiristaanatti pirootestaantiinis akka pirootestaantitti namuutu amantii isaatiin hatti amanutti manatti ol deebi'ee rabbi haa kadhatu maanguddoonis hawwanis rabbi haa kadhatan mootummaanis hanga dandahame takkatti hanga isa dandeesse takkatti saffisaan ummanni keenya akka bikka waltajjiilee hin gaggeessine akka walitti qabamee waltajjii hin goone balaan kun balaa akka addunyaatti dhufee tuffannee nuti waltajjii gaggeessuu fi walgahii gaggeessuun kuni balaadhaaf daran waan nu saaxilu waan ta'eef jecha mootummaan oo dandahee waan kanarraa akka if qusatu bikka namni dhukkuba kanaan qabamillee
fuula duraaf guyyaa 15 booda haala rakkisaatu biyya tana irratti uumama ja'amee yaadamuu jira karaa doktoroota keenyaatiin wanni kunilleen hoo rabbiilleen hafiidu taate bikka namni dhukkuba kana qabame ittiin yaalamu yookaan immoo ittiin adda baafamu ammaan bikkatti qopheessuudha namaas jaaranii mootummaa poolisiinis raayyaan ittisa biyyaatis warri mootummaa keessa hojjetu kun akkaataa ittiin waan kana dhibee kana ittiin tajaajilanii du'a uummata keenyaa kana irrifamuu danda'u maaliif yeroo namni ilmi namaa karaa manaa galee waa hunda dhiyeessuun qaama mootummaa irra waan ta'uuf jecha dhukkuba kanaafis saaxilamuun isaanirra waan dhufuu danda'uuf jecha kanarraayis isaanis hubannoo harkatanii if eeggannoodhaan odoo uummata isaaniitis waan kana balaa kanaan hin miidhamne isaanis odoo hin miidhamne akkaataa ittiin uummata isaanii tajaajiluu danda'an irratti of qopheessuu qaban hawaasni keenyallee waan kana hubatee waan kana tuffachuu dhiisee karaa manaa galee if eeggannoo lubbuu isaa hoo xiqqaatee lubbuun akka hedduun baane baraaruudhaaf lubbuu ifii baraaruu dura waan dursuuf jecha namuutu akka lubbuu isaa baraaru karaa manaa isaa galee waan kanarraa akka if eegu harka isaa akka saamunaan dhiqatu odoo saamunaan hin dhiqanne akka ija isaatii fi funyaan isaatis afaan isaatis ta'ee akka hin xuuyne kana asumaaniin dhaammachuu barbaada. Gaaffii bareedaadha. Mootummaafis ta'ee namoota keenyalleef waan nuti duraan dursee mootummaaf dabarsinu inni isaanis hanqa jedhanii miti birii rabbi wajjin kan warra fayyisuu rabbumaa kan warra rabbumaa isaanis hanqa jedhanii dandeebii tattaafannoo guddaa godhanii nutullee hanqa jedhaniitti waan beeknuu fi waan hin beekne barachaa kaanis nama keenya hanqa jedhaniitti wal gargaarree tattaafannoo guddaa jechuudha. Kanuma waan qabamu walitti rabbi nurraa fi jechuudha. Warra irraa dhufee fi warroota nutis warra ganaatti dhufus rabbi bakka irraa haa deebisu isaan irraa ba'aaf jechuudha. Dhaamsee ati hawaasa keenyaafis ta'ee mootummaadhaaf qabdu maali mee waa'ee dhukkuba kana fidaa ittisuu irratti. Dhaamsi keenya dhukkubni kun dallansurraa dhufee namni hundi akkuma rabbi kadhatuun fadhaan. Rabbi kadhatee kadhaa rabbiitiin malee addunyaa hunda shoorarkeessaa jira. Biyyoota silaa gurguddaa biyya Eurooppii gamtaa Eurooppii sanii fi Ameerikaa fi Chaayinaa fi biyyoota silaa ana fi injii kan hunda jilbiifachiisaa jira. Kanaafuu du'aayii malee wanni biraa takka hin jirtu hin jaallu. Duratti si deebisa amma ati fakkeenyaaf shufeera namoota hedduutu seenee baha hoggaa seenan qabatanii seenan maallaqa si kennan kana hunda keessatti jechuudha wantoota guyyaa godhaa jirtu kana keessatti wanni ati dhukkuba kan ittisuuf godhaa jirtu akka mataa keetiin maali? Akka mataa kiyyaatti ani waan kana bitadheetiin harkarra naqachaa jira. Kana haala rabbumaan nama eegaan jaa bakka. Wanni biraatanii jiru. Isaan qabatan san irratti saanitaayizara jechuudha wanni harkarra naqatu. Dhugaa. Yeroo isaan maallaqa si kennan harka keetiin dhiqatta jechuudha. Dhugaa. Yeroo kaanoo yeroon faamilii bira manatti deebi'us harka dhiqadheetiin deebi'a. Yeroo guyyaarraa gusatti waggaa afur dhiqachuu qabda bakka. Mootummaaf wanni dhaamsa qabu guddoo maali? Dirreedhoo jechuun irra guddaan isii ka 199 warra harka nama eeggatu. Irra guddaan imaas daftaan bula waan guyyaa dalagee harka nyaata. Kanaafuu mootummaa keenya wanni godhuu qabu dirreedhoo tana garagalee waan godhuu qabuuf baajataan saamunaanillee nyaataanillee waan takka takkaan nagarree qabalee araddaa isaa keessatti godhuu qabaaf malee hoo mana keessa taa'aa jeen irra guddaan isii warra guyyaa dalagatee halkan nyaatu waan qabu suniin kanaafuu mootummaa waan hin joon waan kana kanaan cinaa dhaabbatee nagarree gargaarsa godhuu qabaaf nama keenya kanaaf malee haala kanaan ittisuu dandeenya nama keenyaas wanni hin dhaamsanaamuuf dhukkuba kana rabbii fidee akkuma rabbii fideetti alhamdulillah jenneetuma nagarree karaa rabbii deebinee bika namni nu dummaannetti bika akka jammaata jaanii namni keenya kun hedduu dirreedhoowwan walii dhufa kanaafuu wanni an joo qabu hanga hedduu walii dhufuu dhiistanii nagarree karaa rabbii deebi'uun jaan. Ani wanni naan qabu wanti kun dawaan qabu waan naan qabu dagmoo akkuma duraanitti shuumos godhanii rabbis kadhatanii ollaa fi ollaanis hamtuu waliin yaaduu dhiisanii akkuma duraan wanta jaanga maal girgiraa matarra kaayatanii ganda keessa deeman magan jaanii duba girgiraas matarra kaayatanii yoo akkasuma godhanii irra jira malee wanni biroo dawaa ka qabu hin jiru. Gin sodaachuun qaban waan rabbiin fide kana sodaachuu sii qaban rabbii fide jaanii duba taqabbalanii du'aa godhachuudha.
ayya mootummaan maal godha mootummaan maal godha mootummaanis bakka waa tokko du'aa godha mootummaan du'aa maa godhu malee maal godhu danda'a ayya itti galatoon yaa mootummaadhaaf dhaamsaatti qabdu waa'ee koronaa kana ittisuu irratti maal ummata walitti yoonta je'eetuma gargaarsoo namu amma akka keessanii kana yaala kannuun hedduu bareedaadha duraan akkanii haalli kanaan jiru namummaan akka waliin dheessini dhukkubaa kana nama ajjeesaa maarree jaanii magaalaa dubbatan kan nurraa dhaaban isin maraachu jira kanaaf galatoon dhumarratti hawaasa keenya ka biyyattii teenya biyya Itoophiyaa kanaa fi mootummaafis dhaamsaatti qabdu yoo jiraate gaggabaabsiitii dabarsi mootummaanis waan gargaarsa qabu akka amma fakkeenyaaf biitii biraa biitii guddatte raashina mata mana kaayaa jirti jechuudha ummata keenya baachuu hin dandeenye jira ummata kana karoora keessa galchee akka manatti deemee hubatuun dhaamsa dabarsaaf jechuudha waan qabuun bira dhaabbachuu qaba yoo ummanni kun jiraate mootummaan jiraachuu dandeessi yoo ummanni hin jiraanne mootummaan jiraachuu hin dandeessu kanammoo karoora keessa galchee sammuu isaatti yaadee akka ummanni alaa hojjechaa jiran waan qabuun ummata bira dhaabbachuu qabaan dhaamsa dabarsaaf Itoophiyaadhaan. Yaa Rabbi yaa Waaqa yaa Goota suma abbaan furmaata suma abbaan furmaata. Ofeeggannoo barbaachisaadha ofeeggannoo barbaachisaadha salaam siin jechuu dhabuun harka siif fuudhuu dhabuun naafii siifis faayidaa qaba ofirra ittisu dhukkuba koronaa esuma dhufte ati barana koronaa way waajjiste addunyaa mara bakka namni hedduun jirurraa fagaadhu harka keessirratti dhiqadhu qulqulleeffadhu Salam kalkan kalal ku'ane Lanem lantama asfalagi nauna Ejin tataba sabuna Sedatin tabak lama kalakal corona Lanem lantama alama tababot asfalagi nauna Indai kaba Biyo iyo sabun Inang daan tahena Kudakna Age kutimate Corona Daki wala dibite Corona Age kutimate Corona Adam pakatani taun barbaachisa Adam pakatani taun barbaachisa da Kana hundallahu ya Rabbi ko Itte corona virus sumapura Simale hinkamnu nama bira Yesi suma abdata Ya Rabbi ko ya Waaqa ko ya Goota ko furi Nu suma abdanna Nu sumati oflana Namu amanti saati Waaqa yoo kadhate Furmaanni ni dhufa nama of dagate Damaki of dagiraatu Gaan daawwattoota keenya kabajamoo ana hanga ammaa kan isinii waliin ture Amiir Ahmadiin sagantaa tanarraa akka waan hedduu barattanii fi waa hedduu hubattan abdiin isinirraa qaba. An kan hanga ammaa isinii waliin ture Amiir Ahmadiin gama kaameraatiin gamtee isaa fi ibsaadha. Gama immoo sagaleetii fi namoota adda addaa nurraa qabu kan nu wajjin jiru Khadiir Kamaalii hamma sagantaa Roraas Tube biroo waliin walitti deebinutti chaanala Roraas Tube jedhu kanaaf haaree tana subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo kanaan like godhuu hin dagatinaa isin jaa hamma sagantaa biraatti walitti deebinutti nageetti isin jaa.